garuu viidiyoo gadi isne viidiyoo teenya tabu'aa takka malee maallaqa malee dabarteen jirtu sun immoo sababa itti jechuudha. YouTube bicha dalagamoo moo hojii biraa qabda? Dirama mama kana dalagdee maroo kana keessee gadhii waltaa bakka ta'etti osoo hin kaane maallaqa guddaa argattaa jechuudha. Ati mee faayidaa YouTube irraa argattee bakka geesse ni jira? YouTube irraa nagaa argatte? Amma mootu mana kophaa kiyyetti bee karra shaqee dura doolaara kumaatti baasee karra shee akka barbaadetti jechuudha. Eenyu eessaa baatee eessa deemtaa akka namni naan jenne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota Daawit daawwattoota keenya kan nu daawwattan hundi keessanuu salaamtaan tiitoonni irraa haati isin hageessu isin jenna. Akkasumatti qophii teenya itti fufnee kan gaafii deebii YouTube'arra gaafannu waa'ee YouTube'arra akkasumatti itti fufnee jirra. Arraan tan eenyu qabannee dhufne yoo naan jettan Kaamilaa Tube. Qabadheetiin isin dhiyaadhaa asitti gaafii YouTube'arraa hin gaafadha. Kaamilaa Tube. Akkana. Daawwattoota nagee qabadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenya rabbi guddaa isin waliin haa jiraatu. Gaafii ulfaattu naa gaafatu gaafii salphaa naa gaafatuufu eessa jira garuu gaafii lallaafisa sumaanii dhaamsa. Hanumaatti gaafadha naa deebisi. Dhaama haa ta'u, salphaa haa ta'u, jabaa haa ta'u, hafadhaa haa ta'u naa deebisiin sin jaa. Jabaa haa ta'u amma duratti na sosodaachise. Gaafii seeni. Sodaatiin gaafiin bareedduudha. Okay. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haasawaa ittiin dheeressu viidiyoo kana like godhaa, subscribe godhaa, commentii jalatti yaada keessan nu barreessaa isin jaa karaa gaafii tokkoffaatti jeegalla. Kaamilaa gaafiin tokkoffaa yoom YouTube eegalte? YouTube waggaa lama ga'u. Waggaa lama ga'u. Eega eegalte? Dura eega eegalte moo eegattuufte jechuudha? Eeguma eegalli maahu eegallu. Eegallu maahu? Waggaa lama guutuuf. Waggaa lama guutuuf. Okay. Gaafiin lammaffaa eenyu kan dura si gargaaree YouTube irratti hamilee si kanneen YouTube eegalsiin jedhe yookiin fakkii irraa fudhattee YouTube jaalattee eegalte. Kan YouTube akka eegalu na godhu dhisi anumaafuu banee chaanaala viidiyoo fi waraabee irratti na gadhiisee YouTube akkana baratanii akkana hojjetanii jedheetiin YouTube'n faayidaa qabaachuu isaanitti bee karaa YouTube karaa namni na fide isa ta'udha. Yaada inni naa kennu osoo hin ta'in yaada naa kennine viidiyoo chaanaala naa bareedu viidiyoo waraabee diraama mataa isaa irraa fidee waraabee irratti na gadhiisee keenya maallaqa eegalee booda irratti hojjetee jechuudha. Eenyu as gargaaree jettee? Sa'iidoodha. Sa'iid bayaan waan addaan mutuu jechuudha. Asumaan galatama kuna Sa'iid. Galata guddaa qabu. Nama isa galateeffate dhufan beekte isaan isa galateeffate. Maali? Hin beeku haara galateeffatanii miti yaani wanni namaa godhuuf jedhee yaadne. Wanni jedhee nus maal galateeffatu jira. Waan inni gargaareef jecha. Galanni isaan dhumu akka nama taa'umsatu nu godhee biyya kana keessatti yaani hiikaa jireenya keenyaa jechuun danda'amaa namni biyya kana keessa jiraatu ati illee ni beekta. Biyya magaalaa keessatti namni dalagee jijjiiramu dalagaa bareedduu uumatuuf illee hedduu nama rakkisa. Waa hedduu hojjedhee jijjiirama biyya hedduu keessatti hojjennee nama taanee akka nama taanee mataa ol qabuuf nu godhee jira. Galatoomuu galanni isaan dhumni galanni kee jannata haa ta'u. Okay, gaafii itti aanu YouTube dura seente. Maallaqa absicha seente moo nama barnoota barsiisuu yookiin waa sirraa barachuuf seente? Gaafa dura jalqaba seenu maallaqa herreegaa yaani maallaqa harka irratti ammatti fudhatamaa jedhamee yaadu. Maaliif YouTuberoonni biyya biraa jiran irra guddaa hin dalaganii maallaqa illee irraa argatanii irraa argachuutti illee osoo hin taane nu biratti illee namni waa daddalagu majiraa garuu maallaqa irraa argatan. Afaan keenya guddifnaa afaan keenya biyya addunyaa irratti beeksisnedhaniiti irra guddaa kan hojjetanii garuu viidiyoo gadi isne viidiyoo teenya tabu'aa takka malee maallaqa malee dabarteen jirtu sun immoo sababa itti jechuudha. Namni biyya kana keessa illee nama hedduutu jira warri YouTube qabanii garuu faayidaa isaa asuma viidiyoo isaanii ilaalamtu irraa argachuu hin dandeenye seera isa qofatu beekaa aga biyya kana keessatti aga argetti jechuudha. Warra biyya kana yeroo keessa jiran guutuutu isatu akkatti maallaqa irraa fudhatan isatu akkatti baratan akka deebiitiin mul'atan guutuu warra yaman jechuudha. Guutuu walumaa galatti warra biyyoota biraan beeku
Silaan jiraatu baate yaman keessatti ilmi namaa takka illee maallaqa YouTube irraa fudhatu gaduu dhiifachuu akka ta'etti godhatu beeku osoo maallaqa daleegu irraa baruun beeku qophi maallaqa beeksatti naqu akkasuma gadhi. Tugaadha. Akkasi okay karaa gaafiitti aanu YouTube bicha daleedamoo moo hojii biraa qabda? YouTube qofallee dalagaa jechuun ni danda'ama. Garuu dabalataan dalagaa hin hojjedha hojii hin hojjedha yeroo tokko tokko jechuudha. Waggaa lamaan biyya kana keessa jiraadhe keessatti waggaa tokkoo fi wayii isa hojjedhe baatii muraasa baatii 8 gara kan hojjedha dalagaa dabalataa jechuudha. Amma garuu dalagaa dabalataatti hojjechaa jira jalli hojjedha. Mashallah. Okay, gaafiitti aanu fuulduraaf rabbi ittiin fedhin YouTube ni yeroo dhaabbate. Magala YouTube ni yoo guutumatti dhaabbatee addunyaa kanarratti faranjii fi arabni bakka takkallee YouTube ni dhaabbate. Fuulduraaf maal yaaddee maal kaayattee YouTube cinatti maaliin dalagatee? Ani sila dhaabbatee rifatu garuu maal beeta yaani waan kan nuti warri islaamaa kun waan musliimina walitti buusu illee hin hojjenna maallaqaaf jennee yeroo YouTube jiru faayidaa irraa argannaa dhugatti garuu mootu yoo YouTube hin jiraanne social media sila jiraachuu baate namni dilii heddurraa eeqqosata jeetii yaada. Haga amma YouTube daleedii kana mootu waan irraa arganneen yeroo waa argannu kanatti fayyadamnee dafnee dalagaa takka uumanne ta'ee hin hojjetannaa dhiyaata. Okay. طيب dalagaa amma YouTube irratti daleeduu fi dalagaa baatii irratti maallaqa fudhattu talmada daleedu kana tamtuu mindaa irra siiqan. YouTube immoo dalagaa kana. Parsantii bara 80 YouTube 90 jechuun danda'ama. 90 YouTube siiqan. Hojii dabalataa waan hojjedhuuf akkuma qaawwoo fi dhiiga kasi dalaguuf diraamaa yeroo dale teelletuma daleena ciimtatuma rafteetuma kaatee viidiyoo lama sadi daleetee gaddeetee rafuudha. Sanumaaf wanti jechuudha akka ispoortiisitti akkana dhiiga dalesiisuu namni nashaataa qabaatu. Hamilee ofitti horuu hojii hojjenna malee parsantii dhibbarraa gara 90 YouTube faayidaa qaba. Okay, amma takka biyya alaa jiran yookiin biyya keessa jiran yookiin biyya arabaa kana ta'aniiti oguu YouTube ilaalan nama YouTube keessa jiru akkana ilaalaniiti maaliif dalagaa dhabanii as keessa ta'anii maaliif dalagaan barbaadne yookiin barnoota hin barbaadne faayidaa hin qabuuf jedhaniiti akka yaada isaaniitti YouTube faayidaa hin qabu akka yaada keessatti maal ibsitaa? Akka yaada keessatti faayidaa guddaa qaba YouTube. YouTube jechuun waan mana kee keessa teettee osoo nama tokko walitti hin buune namni hiriyaan keetii kan YouTube illee mataa isaatti qabu jiraata fakkeenyaaf akka amma nuti jirru kana jechuun namni wajjin galu guutuun YouTube mataa isaa qaba hin dalagaa fi hin dalagatta xaarii takkallee qabu achirraa barnoota qabaannan kumaaf editingii godhata asumatti irra kaa'atta diraama marma kana dalagdee marma kana teessee gadhiifatta bakka teessoon kaani maallaqa guddaa argatta jechuudha. Biyya kanatti nama namni dalagaan hin jirtu maaliif achi ta'anii biyya kana firii ta'anii hojjennu dhugaa dubbachuuf taate biyyiti biyya baqataan itti akka barbaadetti jiraatu waan taateef qabaan hin jirtu achi dhaquna qabaniin hin jirtu ammas dubartiin biyya kana keessatti hedduu kabajaa qabdii ni beektaa bakka feenetti dhaqnee viidiyoo waraabne gadi dhiisna biyya biraatti garuu waan hedduu si gaafatan hayyama qaamaa si gaafatan kamaa meeqa si gaafatan biyyuun hundattuu akka Ameerikaa gootu jechuudha. Ameerikaayyuu waan caaltuu qabdi jeetii yaadama akka mataa kiyyaatti jechuudha. Akka yaani jechuudha. Faayidaa qaba jettee? YouTube faayidaa guddaa qaba. Okay, egaa YouTube eegalte faayidaa irraa argattee bakka geesse ni jira? Faayidaa YouTube irraa faayidaa guddaa hedduu argadhe. Tokkoffaa dura biyya kana keessatti mana xalabaatii miti kan jirru biyya arabaa haa ta'u malee mana ofii keessa jiraata namni shabakaan kafaltaa kiraa manaa kafaluu jira masruufa kafaluu jira. Waggaa tokko ga'ee ifirraa danda'ee yaani kiraa manaa kafalee waan silaalee su'a akka lamatti kafalee waan sanirraa hafe maallaqa kiyya walitti qabadhee amma mootu mana kophaa kiyyatti ba'ee farrashadhee jechuudha doolaara kumaatti baasee farrashee akka barbaadetti jechuudha eenyu eessaa baatee eessa deemta akka namni naan hin jenne jiraachuutti jira maallaqa sanirraa hafe ammoo lafa bitadhee yeroo qabaatu inshaalla baay'atanii keessa lafa bitachuu mala irratti mana ijaaruuf qophaa'ee waa hunda xumuradheetiin jira inshaalla yoo rabbiin jedhee kaan ammoo akkuma takkaan. Takka jedhan malee lama jedhanii mire. Takkaan biyyaan. Faayidaa guddaa argani. Waan mana arabaasitti dalagee waggaa tokko guutuu dalagee hin arganne baatii takka waan baatii takka dalagee mana farashadhe jechuudha. Baatii takka dalagee waan yoo nama cimtee dalagee jechuudha. Viidiyoo guyyaa lama lama gadhiistee waan baatii takka waan YouTube irra dalagee mana hunda farashatte. Mana arabaa yoo dalagee waggaa dalagee. Waggaa meeqa dalagee farashatuun hin jechuudha doolaara kuma. Okay. Gaafiin itti aanu nama achi gargaartee YouTube'tti مثلا
durarra eegalee gargaartee bakka gahee YouTube irraa waa harkatanii jira. Ani kophaa kiyyatti namni gargaare hin jiru garuu namni an gargaare baay'eedha. Laakiin kophaa kiyyatti namni an gargaare hin jiru. Namni Sayyidoo bira dhufaa isatu viidiyoo waraabaa fi isatu irratti gadhiisaa fi sheeruma fa'aa godhaa fi bakka nama editingii godhuun beekan haadhoftee dhufe editing godhaaf. Editing godhaaf viidiyoo illee irratti gadhiisaa fi waraabbiillee waraabaaf viidiyoo diraamaa. Kunis gargaartummaa jaamaa jechuudha. Namni jiru gaa'ee galata yoo nama galata yoo nama jiru wallee nama jiru warri gaafa siisaa jiru gaafa Sayyidoo Itoophiyaa deebisanii akkasiin na dararuu ture amma rabbi furee amma Sayyidoo jiru amma isa malee amma rabbi na jiru gaafa deebe histiin godhi gaafa histiin godhi waan jaarmaa baay'ee okay tole editing nama barsiisuun barnoota nama gargaaru jechuudha namni amma yoo editing hin beekne akkamitti YouTube dalaga editing muhimma YouTube keessatti waan xiqqaan yoo dalagale editing godhu daqiiqaa muraasa illee yoo dalagde daqiiqaa tokko illee yoo dalagde muuziqaa yaa keessee waan bareechitee viidiyoo kana akka nama hawwatutti okay YouTube ka'e yoo rabbi itti fedhini yoo karree mataa haaks jalaa godhu fedhe ifirraa dhorkuu dandeessa. Ifirraa dhorkuu waan tokko tokko Sayyidoon agarsiisee jira. Maaltu akka isirratti dhufu liinkiin haala kamiin akka isirratti akka ergu isuma gaafadha. Waan viidiyoo illee waan viidiyoon ragaa qabatamaa qabu miseejii akkamitti akka namatti dhuftu takka takka agarsiisee jira waan ta'eef amma garuu akka arge yoo namni telefoona kiyya harkaan qabaanne dingata osoo argi yoo tasa tuqe malee intu na agarsiisee jira waan ta'eef. Ifirraa eeguu hin dandeessu jechuudha. Rabbiin maayii ammoo gaafuma. Yoo ragaamatu baate faawwalee. Irra hedduun isaaniitis matalaan afaan Ingiliziin beekne fa'aa jawwaalli isaanii afaan Ingiliziidha. Miseejiitu dhufaa fi akka karaatti yes godheetii fi ifuma fayyamaaf jechuudha. Karaatiin beekne fa'aa yookiin tokko tokko linkii itti ergan linkii sanbaneeti halaas linkii sanbanamnaan telefoona keessa jechuudha. Akkasumatti akka irraa eegan linkii hedduu hin baran miseejii yoo silaa dhufeet akka gaariitti karaa. Diraama fakkaatti naa dhufti. Aywa. Viidiyoo linkii yuutuubii fakkaatti dhufti. Dhugaadha. Okay. Gaafiin itti aanu kaamilaa dura YouTube eegalte dura YouTube eegalte telefoon akkamiin eegalte viidiyoo duraatiif chaanaala keetti gadhiifatte telefoon akkamiin eegaltee gadhiifatte. Note 5. Note 5 eegalte. Note sharaffaa. Okay. Kwalitiin isaa akkam? Kwalitiin isaa yeroo sanka. Naafure. Yeroo san. Yeroo san takkiyya ga'uu jiru beekatu. Garuu viidiyoo isaanii waraabu telefoona guddaa qaba yeroo sanillee Sayyidooni keessatti dooti waraabaa naaf ergaa isumaan edit godhadha viidiyoo gara 5 yoo isumaan edit godhadha qabeessa. Okay. Viidiyoo dura chaanaala keetti gadhiiftee fi viidiyoo aakhira dhiyootan chaanaala keetti gadhiiftee guwwal cinaa fiddee laatte maal jetta? Garaagarummaa guddaa qaba. Wallahi. Editingii fi waan hundaan barattee kwalitiin isaatii bareedaa ta'e maal jetta? Kajal kaba dura gadhiifame Sayyidoo edit godhe waan ta'eef ammallee editingii isaa kiyya caala. Garuu viidiyoo yeroo san akkasumattuu telefoonuma xiqqaanuu edit godhamee waan ta'e sirriitti ilaalama. Viidiyoon duraan amma garuu yuutuubara baay'ate haa ta'u uummata Oromootu qannase haa ta'u sooshaal miidiyaa irraa waanta yaaduma bareedaan daleenaan namni jaalannaan siif. Amma yeroo san sirriitti ilaalama. Harka isaatti illee nuti fakkaate isaa tursiisuun laajee laayee barakaa qaba. Chaanaali takka dardarre tokkichisan irraa ka'e tokkichisan guyyaa 15 sa'aatii subscribe illee guute. Guyyaa 15 keessatti. Yeroo san YouTube nu akka mahaatti hin babal'atne nama muraasa share nama godha mee isuma share nama godha namni biraa. Akkasitti bana. Okay. Gaafiin itti aanu kaamilaa. YouTube irraa meeqa argatta? YouTube haga ammaa meeqa argattee moo meeqa argatta? Meeqa argatte baasitti? Baasitti akkuma hojjedhe argadha yoo jabaadde hojjedhee sirri viidiyoo gadhiise viidiyoon tiyya naa laalamte 550 waliin yoo naa laalamte maallaqa haga doolaara 1000 argachuu danda'a. Gaafa uumaa irratti gadi dhimme usee taa'e immoo haga doolaara 200 300 irraa argatta baasitti? Baasitti yoo jabaadde hojjedhe doolaara 1000 waliin argachuu danda'a baasitti. Okay. Yoo garuu viidiyoo waan biraa akkuma dalagaa keetiiti yaa. Akkuma dalagaati. Akkuma itti hojjettaati. Yoo amma nuti waan yeroo hedduu hojii kenna guddaa maalidha yuutuubiin kun hojii kenna dalagaa ta'e waanti yaadne hojjennuufu dalagaa biraa akka boonasiitti fudhadhaa fakkeenyaaf isaa waan sirriitti itti yaadee hojjedha jedhee yaadu sanumaafuu gaafa hin hojjetin walumaa galatti hin hojjetin doolaara 200 argannu malee
hojjannee naan doolaara kuma sanii ol arganna birri Itoophiyaa karaa kuma dhibbaa wayii baatitti argannaa jechuudha. Waaw. Yani faayidaa guddoo qaba jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Nama rabbi carraa tolchee. Aywa. Namni itti niyyatee akka gaariitti itti dalage faayidaa guddoo miti ka boombii dursi keessaa. Waan durraa argatu. Faayidaa keessaa. Nuti yuutuubaratti qabalee gurgurtaa ta'e sadii afur shan kuma kudhanii ol baatitti argatan doolaara. Akkasii gaafiin itti aanu akka yaada keessa qabattee jiru yuutuubara jechuun nama akkamiin yuutuubara jettaan? Yuutuubara jechuun nama waan aartii Oromoo irratti haa ta'u afaan babal'isuu irratti viidiyoo hojjechuu irratti yaada diraamaa fiduu yookaan yaada wannaa fiduu irratti hamilee nama qabu namitti dhibbamee wanni kun hojii kiyya jedhee nama hojjetuuf namni yuutuubara jedhuun yuutuub erga banatee jedhee namni tokko hojii kiyya jedhee waan barateef san kaayyoo isaa san galumaaf ga'uuf tattaaffii namni godhu yuutuubara jedhee. Okay, nama tokko jira amma kan yuutuub banatee iimeeyil banatee tiktok irraa yuutuub namaa fuudhee yookiin feesbuuk irraa yookiin yuutuub kanarraa fuudhee chaanaala isaa gadhiifata. Nama miliyoona balaalaa subscribe isaanii deemaaf nama akkana yuutuubara jedhuu dandeessaa? Laa, yuutuubara jedhu. Yuutuubara jedhuu dandeessu. Maaliif? Waan namni tokko eega dandeettii qabaattee harkaa miila qabdaa ati maali nama sadii eeggachuu jirta ka tiktookii isaa irratti irraa gabuuftee keetirra gadhiifattu. Namni kun namni nama eegatee namni namaa wal qixa yoo barbaadde qaama guutuun ta'e qaama hir'uu ta'e hojjettee gabbaatee akka namni hojjettee sammuu keetiin gadhiisuudha malee kun sammuu namaatiin jiraachuu jedhama malee sammuu keetiin jiraachuu. Nama akkasii yuutuubara hin jettuun namni yuutuubara jettuun yaada isaatiin dhufe. Yaada isaatiin dhufe ifi guddisee. Aywa guddisee bakka gahe. Okay. Gaafiin itti aantu kaamila bakka yaada keetiin yaaddee jirtu yuutuuba akkoo eegalte niin gahaa bakka saniin gahaa jettee itti yaadde hija dhageesse. Sirriitti gaafa ture yuutuubii eegalu gaafa rabbiin godhee gaafa yuutuub irraa maallaqa fudhadhu doolaara kuma ol fudhadhe jee gaafa soo doolaara kuma fudhadhe bira kutu. Waan akkanaati jee hunda niyyadhee jira. Maashaallah waan gaaf hanqala jee yadii sanii olitti argate dachaa sanii. Akkatee jirti. Waan itti niyyatte. Waan dachaa sanii argate. Asii ichisitte yaadu jirti. Bakka geessu. Inshaallah ni geessa. Okay. Viidiyoo keenya karaa dhumaatiin geenye osoo viidiyoo kanaan fidin ammoo gorsa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya yookiin ka yuutuub banachuu fedhu yookiin ka sooshaal miidiyaatti dalaguu fedhu waan fedhaa dalagu sooshaal miidiyaa banatee yuutuub haa ta'u peejii feesbuuk haa ta'u instagiraam haa ta'u tiktok haa ta'u sooshaal miidiyaatti as bahee ka dalaguu fedhu ka sodaa qabu yookiin gorsa maal kan ta'a? Namni ka dalaguu fedhu ka sodaa qabu yoo jiraate ilmi namaa waan namoota yaada akkuma bifti namaa garagara namuu yaada mataa isaa yaada garagaraa qaba. Diraamaa qofa dalaydee namaa wal argitee dirqama walnaa jechuun miti. Namni gorsa shamarraniifillee dhiiraafillee gorsa haa ta'u biyya namaa deemeeti achitti namni irra guddaa warra yuutuubii barachuuf faamilee qabu warra biyyoota alaa jiranii isaan nama gorsuu danda'anii nama yaani waan adda addaa irratti nama jajjabeessuu barnoota waan karaa yeroo deeman isaanirra ga'eerraa waan eeggatanii namaa biyya namaa dhaqan maal akka baratan maaltu akka isaan irra geessanirraa waan hedduu nama barsiisanii bilbila diidammaffaa bitachuu appilii bitachuu kurnaffaa bitachuu osoo hin taane maaliif noottii shanaffaa eegalee sanii gadi illee jiraanna wanni murteessan maalidha waan ati hojjettu sanii dirqama namni waan nama hin qabneef namni na bira hin jirreef akka keenya kana fakkeenyaaf jechuu jira saniifuu nama isin hin barbaachisu. Nama qabaachuu baatanillee waan isin achirratti gabbaatanii barsiiftan yoo waan bareedaa ta'e namni kamuu galma gahuu danda'a. Viidiyoo namaa gadi buusanii gadhiisuutu irra warri karaa feesbuukaanillee instagiraamaanillee karaa mo'aa hedduunutu iyyuu waan namaatiin guddifachuu irra waan ifiiti yoo guddattee ati gaafa as baate fuuluma keetu ilaalanii guyyaa biraa siif sabskiraayib godhanii fooloo sii godhanii waan adda addaa sii godhan. Garuu yoo viidiyoo namaa taate gaafa viidiyoon namaa sun hafe ati achi haftee jechuudha. Saniifuu namni hedduu jiraachuu jira. Sammuu yeroo makamu waan daawwattoota keenya sammuu keessanii deema nama dhaga'inaadha. Kan namaatiin illee deeminaa. Okay, tokko jira amma koomentii namaa argee nama arrabsan. Koomentii yoo yuutuub banadhee yookiin yoo sooshaal miidiyaa dalage namni akkanatti na arrabsu jedheeti ka dandeettii qabu dalaguuf ka dandeettii qabu hawaa hunda beeku. Koomentuma san akka namni arrabsine jedheetuma sodaatee dalagaa kana dhiisa. Namni yeroo viidiyoo hojjettee gadhiiftutti namni si arrabsu hin dhabu. Abadan namni si arrabsu osoo si jaalatanu
كما كسس أرب سو كسي جيب بيو جرا كله كسي جالا كله دشاس بيت تجرا يشو نمني يرونا مرة سو نمني ما كمو فيديو نمني فيديو كومنت برسنا مالا ما سي أرب سا نملا لا سدي سي أرب سا سلالته هميله سي جابون كم مالف كل يادا فا متى إذا قفاتي ماله وما تقول بكبويات مدي كسي برسنا مسلم سنو ما فو هميله سنين جاب أرام نماتي سنين جان أبدا مكير اوكي قالت ميسي جانيس اسمان كاميرا 2 وانا 60 واركم تبجيتشا جانا لكن اورورتي هردفتو تابي خبلمتو تخيا دوما فيديو خينيا جيني جرا قسمتي خايلا اسين داوته هدو ميسي جالنا هردفتو تكيني قامي دا ايوه عبتا دا ورين قسي فيديو كان هالي ما شاء الله سريكو سبسكرايب ولا لايك ولا فيديو خنا شير كورا شير فيسبوك كورا كبوك كورا سوتا لينك شير لينك شير كورا فيديو خنا شير يو غوتن نمني رابرتون دنديا الفائده اركتون دنديا واي يوتيوبرات خدل غوتو كده اركتون دنديا فائده قسمتي حاسوس تدرسنو انغ فيديو برا ولا غروتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سنجل باي